dubbisa. Yesuus bartoota 12 walitti waamee seexanoota baasaniif dhukkubsattoota fayyisaniif humnaaf aboo isaaniif kenne. Mootummaa Waaqayyoo labsaniif kan dhukkubsatanis fayyisaniif isaan erge. Inni isaaniin karaadhaaf homaa hin fudhatinaa. Ulee qabannaa yookiis korojoo nyaata yookiis horii qomee lama illee hin baatinaa. Hamma iddoo sanaa deemtanitti manumatti lixxan taa'a. Mandara warra isin hin simannee keessaa ba'aa. Yommuu baatan immoo isaanitti dhugaa ba'uudhaaf awwaara mandara sanaa miilla keessanirraa dhadhaadhaa jedhe. Bartoonnis ka'anii gandaa gara gandaatti darbanii iddoo hundumaatti wangeela lallaban, kan dhukkubsatanis in fayyisan jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana keessatti jecha gooftaa Yesuus isa itti himame hojiitti hiikan. Kanaaf mata duree akkas jedhu irrattan dubbadha. Gooftaa Yesuus humnaaf aboo isaaniif kennee jedha. Humnaaf aboo argachuudhaaf dhama'a waan jedhu irrattan dubbadha. Humnaaf aboo maal gochuudhaaf? Argachuudhaaf dhama'a. Kutaa kana keessatti akkuma arginu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foonii yeroo biyya lafaa kanarra deddeebi'aa ture. Duuka buutota qaba. Warra boruu wangeela harkaa fuudhanii mootummaa Waaqayyoo itti fufsiisan, kan lallaban. Jarreen kana jalqaba otoo gara tajaajilaatti seeniin laga bakka isaan hojii isaanii hojjetan bira dhaqee bartoota kana waamee jireenya isaaniitti waan waaqarraa itti guutuu jalqabe. Waan lafarraa keessaa ilaalcha isaanii keessaa fixee waan waaqarraa akka isaan waan waaqarraan guutamaniif waggaa 3 fi walakkaa ol bartoota kan jedhaman duuka buutota 12 Yihuudaan hin badee. Haa ta'u malee otuma jiree namoota 120 ta'anii itti fufanii baay'achaa deeman. Bakki itti Waaqayyo duuka buutota nama 70 ol ergee jira. Asitti garuu bartoota 12 walitti waame Waaqayyo. Maaliif walitti waame? Isa itti himamaa ture sana ammas dabalee itti himee hojii akka hojjetaniif jechuudha. Kanaaf bakka inni hin jirretti warra wangeela lallaban ani nan deema deebi'een dhufa jedhe gooftaan. Sakala hundumaa sirriitti jala ta'anii dhagaa turan waan ta'eef akkuma Yesuus tajaajiletti tajaajilaa warra turan, akkuma Yesuus nama fayyisetti warra nama fayyisaa turan. Kanaaf gooftaan Yesuus walitti isaan waameetu jedhe. Seexanoota baasaniif, dhukkubsattoota fayyisaniif humnaaf aboo isaanii kenne jedhe. Doolaarii isaanii hin kennine, mana isaanii hin kennine, caammaa isaanii hin kennine, suufii isaanii hin kennine. Waaqayyo waan uffata irra caalu, waan mana irra caalu, waan biyya lafaa kanarra keessatti qabeenyaan hin argamne, beekumsaan hin argamne, goddanyaa nama cimaa ta'uudhaan hin argamne, Waaqayyo kutaa kana keessatti bartoota 12niif wanta kenne waan ijoo isinitti himu. Galgala galas warra of qopheessitan, guyyoota jiraattan keessatti warra of qopheessitan, humnaaf aboo isinii ibsuuf jiru kana akka fudhattaniif Waaqayyoon nan kadhadha. Waaqayyo immoo isin gargaara. Haleluuyaa. Meesin ofirratti dubbadha. Waaqayyo humnaaf aboo naa kenna jedhame. Eeyyee Waaqayyo humnaaf aboo warra akkamiif kenna kan jedhu irratti dubbadha. Humna inni jennu humna isa biyya lafaa kana keessatti ispoortii hojjetanii nyaatarraan kiniinii fudhatanii akka kanatti guddatanii waan ta'e jigsuu danda'an miti. Namni birrii baay'ee qabu humna qaba jedhama. Namni nama baay'ee qabu humna qabaa jedhama. Maaliif? Humni isaa sun maallaqa isaati. Humni isaa sun nama inni lakkaawwate sanadha. Kanaaf egaa humna inni jedhu ni macaafni qulqulluun jedhu sakami yoo jettan hafuura qulqulluudha. Kanaaf amma humnicha fudhattanitti hin bayinaa kanaaf jedheen. Humni kuni birrii keessa isa jiru miti. Humna birriidhaan dhufu miti. Humna firaan dhufu miti. Humni kuni humna Waaqayyooti. Humni Waaqayyoo kun immoo hafuura qulqulluudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf humna kana fudhattu. Humni kun nama lallabsiisa. Humni kun nama faarfachiisa. Humni kun dhuga baatuu Waaqayyoo nama taasisa. Humni kun akka nu cubbuu baqannu nu taasisa. Humni kun akka nuti waan biyya lafaa tuffannu nu godha. Kanaaf Waaqayyo humna kana sinii kenna. Dhaxxanii seexana baaftu.
dhattanii du'aa kaaftu dhattanii lamxii qulleessitu jedheetu waan ittiin isaan hojjetan humna isaanii laatee jechuudha. Kanaaf humna inni jennu kun hafuura qulqulluudha jechuudha. Kanaaf humni fi aaboon kun adda ba'uu hin danda'an. Namni humna Waaqayyo argate silxaana duukaa Waaqayyo waan nuu kenne. Hayyaanni waan nuu kenne. Dibanni waan nuu kenne hangoo duukaadha jechuudha. Namni aaboo qabu, namni silxaana qabu waan kamiyyuu dubbatee, waan kamiyyuu karoorsee akkuma inni karoorse akkuma inni dubbate sana ta'aaf. Maaliif? Aangoo qaba. Waaqayyo aangoos humnas wal faana kenneef jedha. Harka keessan ol kaafadhaa. Bara baranaa kana namoonni darban, namoonni milkaa'an, namoonni tajaajilanii fagaatanii deeman, warra humna argatan, warra aboo argatan, Waaqayyo erga dhuftanii waan ittiin diina mootan, waan ittiin mataa keessan mootan, waan ittiin biyya lafaa mootan, humnaaf aboo galgala kana isinii baalaatu. Fula dhugaa isii baalaatu Waaqash. Harka keeraasi humnaaf aboo naalaa ta'eedhaame. Jedhi harka keeraasi Waaqayyo jedhaame. Inni na waame jedha. Humnaaf aboo naalaa ta'eedha. Waaqayyo warra akkamiif humnaaf aboo kana laata? Warra ofii isaatii waameef humnaaf aboo laata. Waamichi murteessaadha humna kana fudhachuudhaaf. Waaqayyo maal jedhee walitti isaa waame? Maaliif? Buddeena isaa nyaachisuudhaaf miti. Maaliif? Aboo ittiin seexana baasan, aboo ittiin dhukkubsataan harkatti fayyu, aboo ittiin tajaajilan, aboo kana isaanii laachuudhaaf lafa garagaraati walitti isaan qabe Waaqayyo. Sakaani lafa qurxummii qabu kan akka Phexros faa achi waamee fide. Kan akka Luqaas faa lafa ogummaa isaaniiti ogeessa fayyaadha doktoriidha Luqaas achi waamee fide. Maatiyoos hojjetaa mootummaati nama qaraxa kutuun Leewwii kana achi waamee fide Waaqayyo. Namoota iddoo garaagaraatiin walitti kan waameef mana waan dhabaniif mana isaanii kennuudhaan miti. Dhaggeeffadhaa. Caammaan waan irraa dhumeef, uffanni waan irraa dhumeef isa kana walitti isaan qabee har'a gargaarsa wayii isinii gochuu barbaade. Jireenya mana kiraa keessaa isin baasuun barbaade. Uffata gaarii isinitti uwwisuun barbaade jedheeni miti. Sin bakka koo buutu, wangeela lallabdu, afaan naa taatu jedheetinan sin waame jedhee waan ta'eef warri waamaman kun akka wangeela labsaniif Waaqayyo biyya lafaa keessaa isaan waame. Kanaaf Phexros isa kana beeka. Nuyi qomoo filatamoodhaan Waaqayyo akka isa filate waan beekuuf luba mana isaatiin Waaqayyo hojii isaa isa dinqii akka labsinuuf dukkana keessaa gara ifaatti nu fide. Dhugaan kun Phexrosiif galee jira. Kanaaf Waaqayyo bara kana keessattis, bara kaleessaattis, bara dhufuttis warra akkamiif humnaaf aboo kana kenneewwatan warra waamicha qaban. Warri waamicha hin qabne hayyaana hin qaban, hafuura hin qaban. Nuyi garuu waamicha waan qabnuuf hafuura qabna, ayyaana qabna, sagalee qabna, faarfannaa qabna. Harka kee ol kaasi. Barana Waaqayyo humnaaf aboo sii laata. Warri qabdan immoo itti sii dabala. Waaqayyo akka ati diina kee ariitu godha. Ameen jettaa laata. Sirna dhaggeeffadhaa. Yoo sirriitti yaadanna duukaa irratti asinii dhufaa deema. Waaqayyo warra waameef humnaaf aboo kenna. Waaqayyo anaa maal kenne? Maal laa kenna yoo jettan waan lakkaawwamee bira hin gaamne, waan hin sabne, waan hin moofomne, waan irra hin darbine, waan namni dhufee sirratti hin caaranne Waaqayyo kennaa isaa sii laata. Hafuura isaa sii laata. Namni sirraa fudhachuu hin danda'u. Ollaa sirraa fudhachuu hin danda'u. Birrii namni sitti naanna'ee sirraa fudhata. Hattuun duuriyyee lama sadi dhufee harka kee gara si garanaa qabee kiisii kee seenee si keessaa fudhata. Wayyaa sirraa baafatee qullaa gad si lakkisa. Si madeessee gala. Garuu hafuurri Waaqayyo gaafa sii laatamu firri sirraa fudhatu, obbolaa sirraa fudhatanii oduu sirraan balleessu. Warri waamicha qabdan gammada. Humni kun sirraan fudhatamu jedha Waaqayyo. Mirga keeraasi humni Waaqayyo naa laate jedha. Ayyaanni waan naa kenne jedha. Narraan fudhatamu jedhiidhaati. Sirraan fudhatamu ameen. Yoo ati cubbuu hojjettee cubbuu jireenya cubbuu keessa yoo jiraatte duwwaa si gadhiisee deema. Kanaa lala humnaaf aboo kana eenyumtuu kan namaa kennu miti, eenyumtuu kan namarraa fudhatu miti. Kanaaf Waaqayyo gooftaan waamee maal badhaase jettan kennaa kana. Humna kana kan isaan waameef humna isaanii laachuudhaaf. Waa tokko isinii kan erga waldaa dhuftani
Erga pheenxee ta'uun kee namni. Erga waaqa waaqessuun kee namni. Hafuura gaara gaggaragalchu. Hafuura du'aa kaasu. Hafuura dhukkubsataa fayyisu. Hafuura lamxii qulleessu. Waaqayyo siif haa kennu. Ameen jedhi garaarra. Ameen jedhi garaarra. Erga kee ol kaasi. Erga na waamtee jedhame. Humna laalaadhu jedha. Jedhi erga na filattee jedha. Ayyaana kee naa kenni jedha. Ila barana kan ittiin galma geessu hafuura waaqaa sii kenna. Birri manaa si baasee attuu si ergaa fudhatee karaatti haftee wayyoo jetta kan sirraan fudhatamne kan galaana kuchisiisee si oofu Waaqayyo ayyaana isaa sii balaatu. Ameen jedhi isa sirraan fudhatamne isa sirraan baane isa si gadhiisee hin deemne Waaqayyo erga si waame ayyaana isaa sii balaatu. Waaqayyo warra waameef ayyaana kenna. Warra waameef humna kenna. Warra waameef haaboo kenna. Nama yeroo tokko tokko waldaa keessa ta'anii Waaqayyo maallaa godheen in argine malee dhuguman sinitti ijaa doktorii taateef seexanni siin ba'u. Dhageessani nama homaan baranne nama hafuura waaqaa qabu argitanii garuu homaa tokkooyyuu barnoota hin qabu garuu dhaqee namaa kadhataa nama harkatti fayyu. Garuu dhaqee seexana ifataa seexanatu ba'a. Hin baranneem. Ila dhaggeeffadhaa waamicha qabaannaan Waaqayyo waan beektota afaan qabachiisu siin hojjeta. Kanaaf ogummaa ogeessotaa lafatti dabalee Phaawulos dhugaa kanatti saagale Waaqayyo warra dadhaboo filateen warra wallaaloo filateen kan ammoo kan godheef warra beekne jedhan warra ogummaa qabne jedhan isaan kana yellaasisuu fedha. Barana waan ittiin diina caaltu waan ittiin warra barate caaltu waan ittiin warra birrii qabu caaltu Waaqayyo humnaaf haaboo sii laata. Itti didi ameen jedhi yoo sii galeeya. Miira kee kakaasuuf sitti lallabaan jiru oo dhugaan kun sii galee duwwaa ameen jedhi. Humnaaf haaboo sii laata. Humnaaf haaboon kuni suuqii biyya lafaa kanarra naannaa hin argattan. Dubaay dhaqi hin argattu. Eessayyuu deemi. Chaayinaa dhaqi. Markaatoo dhaqi. Gommaa makiinaa bittee galta malee humnaaf haaboo argachuu hin dandeessu. Humnaaf haaboon ginoo as keessa jira. Waamicha kanaa keessa jira. Maqaa Yesuus keessa jira. Wangeela keessa jira. Ila barana namoota Waaqayyo siniin hojjetu hin beekan. Humnaaf haaboo kana sii laata. Bakka namni hin jirretti waan barbaadamaa sii godha. Na ilaallata kan jettu duwwaan itti didiyamee. Humnaaf haaboon murteessaadha. Abanaan humnaaf haaboo hin qabne nama homaa jechuudha nama taraadha. Kanaaf dirqama nu barbaachisa. Humna kana malee tabba kamuu ba'uu hin dandeenye. Humna kana malee tajaajilu galma ga'uu hin dandeenye. Humna kana malee mana waaqaa keessa jiraachuu hin dandeenye. Dhaloonni bara kana kan itti irrate maalidha wattan humna kana haaboo kana. Kaan immoo akka qabu otoo beeku itti fayyadamuu dadhabe. Kaan immoo sinumayyuu akka qabu hin beeku. Namoonni akkasii jiru waldaa keessa. Waaqayyo erga si waame ayyaana kana sii laata. Mee erga waamame dibameera jedhame. Eeyyee amanuu danda'u sirreera. Waaqayyo warra akkamiif humnaaf haaboo kennan jedhee warra ofii isaatii waame. Lammaffaa immoo warra waamicha kana jalaa oowwaataniif. Dhageessanii sirriidha Waaqayyo na filateera. Sirriidha Waaqayyo na waameera. Sirriidha Waaqayyo asitti na barbaadeera. Sirriidha Waaqayyo naaf dhimma ba'uudhaaf hiriyaa baay'ee keessa gooddanyaa dhiisee anaan filate fira koo keessa obbolaa wajjin dhaladhe baay'ee jira. Isaan keessaa kan iddoo kana na fideef hojii sanaan hojjetuu fedhanii warra waamicha kanatti amanan warra akkasiitiif humnaaf haaboo kenna. Warra waamichatti namanne Waaqayyo humnaaf haaboo irra hin kaa'u. Namoonni tokko akka waan namni isaan waametti of ilaalu waldaa keessatti. Mee nama si cinaatti garagaliiti si Waaqayyo moo nama si waame naa jedhaane. Warri Waaqayyo waamee fi warri namni waame garaagarummaa isaa isinitti himu. Warri Waaqayyo waame haala kam keessatti gidiraa yoo dhufe maqabadiin yoo dhufe darbannaa yoo dhufe jechi baay'een yoo dhufe hin mitiqan iddoo isaaniiti. Iddoo gadi hin dhiisan Waaqayyo waame. Duuti iddoo isaanii gadi lakkisiisu. Wanta addunyaa kanarraa baay'ee dhala namaaf ulfaatan du'a. Kanaaf jettanii duutuu jedhaanii dur. Waamicha isaanii warri amananii ana Waaqayyo waame jedhan waamicha isaanii keessatti aarsaa kaffalu. Itti du'u malee keessaan galan. Dhageessanii itti du'u. Warri Waaqayyo waame haala sodaatan, bara sodaatan, nama sodaatan, mootota sodaatan, ija fuuldura dhaabatanii dhugaa wangeelaatti lallabu. Haleluuyaa. Maali wattan isaan waamicha qabu. Waaqayyotti isaan waame. Harka kee ol kaase.
waaqayyo si waamuu kee kan ittiin biyyi argoo jiraatu guyyaa kanaa kaasee maqaa Yesuusin amanamummaadhaan of kennuudhaan maqaa Yesuusin isa waaqessuu isa tajaajilu akka dandeessu humna fuula namaa dura humna seexana dura humna jalloota dura humna beektota dura si dhaabu waaqayyo siif laata ameen siif haa laatu ameen warri waaqayyo waame bara kamittuu hachuma hin dhaabatu iddoo gad hin dhiisan kana garaagarummaas inni lammaffaa warri namni waame namumaan galu maaliin galuun jedhe namatu gasha warri namaa waamaman qilleessa gasha harkaa dhabuu galcha beela galcha dhiitamuu galcha hin danda'an waamicha isaanii keessa amaniin jiraatan amma waldaa kiristaanaa keessatti namoonni maaliif jarjaranii iddoo gadhiisottan warra waamichi hin galleefidha jarreen kun garuu hamma morma isaanii kennanitti wangeela lallabaa kan turan zayitii danfaa keessa amma bu'anitti qottoodhaan mormi isaanii amma citutti magaazinaan amma muramanitti wangeela kanaaf du'aa kan turan waan waamichi kun galeefidha kanaaf otuma du'aa jiran illee dinqiin kan ittiin ta'e nama baay'eedha harka kee ol kaasi raatoo laabaataanii amoorra yoo dhuguma waamicha keetti amantee ta'e barana waan hojii isiin jalqaba ameen jedha meeyyiti ameen jedhi gaa'e dhuga waamicha waaqni si waame shakkit mee of qabadhu ana waaqan na waame dhime namni na waamne jedha firri na waamne jedha ollaan na waamne jedha waaqayyoon na waame jedhime ilaa baga gammadde erga akkas jette wanti iddoo gasi lakkisiisu hin jiru harkaa dhabuun sooromuun iyyoomuun namatti toluun namatti baduun warra waaqayyoo waame iddoo gad hin lakkisiisu waldaa kiristaanaa keessatti namoota waaqayyo waamerra namoota namni waameetu baay'ate kanaaf humnaaf aaboon warra waaqayyo isaan waame waamicha kana waaqanna waame jedhanii amananiif kenna waaqa dhageessanii warri waaqayyo hin waamne warri namni waame ammuma nama sanaa deemu amma nama sanaa tajaajilu amma nama sanaa fiigu namni sun dhaabannaan hin dhaabatu namni sun gallaan hin galu namni tokko hamma abbaa warraa waldaa dhaqutti waldaa dhufu hamma waaqa waaqessanitti waldaa gaafa intinaan biraa dhiise innis innis gaafa taa'ilaa abaluu dhiise innis innis abalu keessa kwaarii keessa ba'ennaan innis wajjin ba'a abalu tajaajila dhiibnan taa'ilaa warra akkasii warra waaqayyo isaan waame miti warra namni isaan waame gaafa intinaan dhufee gaafa intinaan haftu kanafu warra waamicha namaa qaban warri immoo yeroo hundumaa abalu galee abalu hafe abalu jira abalu jiraanne lafa duwwaarra dhaabatanii wangeela lallaban dhugaa ba'an isaan warra waaqayyo waame isti akka waaqayyo si waame warra amantan hin amantu nama si waame waaqa si waame dhugaadhaa kun akkas taaneen akkanan siin jedhaga humnaaf aaboo ittiin jawwee waraantu sii laateera Yesus kanaaf warra waamicha isaanii beekan warra waamicha isaanii ameen jedhanii fudhatan warra ajajamaniif waaqayyo aaboo kenna waa tokko isinitti hima duuriyyeedhaaf waaqayyo aaboon kenna duuriyyeetti hin kennu waaqa nama iddoo barbaade waa kaa'utti hin kennu waaqayyo nama isatti kenname ol kaa'ee seeraan qabachuu danda'u nama akkasitti laatu kara deematti laatu waaqayyo humnaaf aaboo joortutti laatu warra ittiin nyaattee dhugdutti laatu kana booda irraa fudhata kaleessa akkana seenedha waan ta'eef irraa fudhata warra tola tajaajilaniif waaqayyo humnaaf aaboo kana kennaa deema in argitu bara namni baay'een qullaa ta'aa deemu harka kee ol kaafadhu fudhadhu waan ulfina wayii sitti dabalaa deemas kan ormaa dhiisime naman ol kaas tajaajilli kee lallabni kee kadhannaan kee kana booda humnaan ta'uu jalqaba humnaan kadhata humnaan lallabda humnaan deddeebita warri sirratti kaaniin urraa'u warri sitti bu'aniin kukkufu humna sirra jirutu isaan waraanaa kanaaf gaaddidduu isaanii amma qoricha ta'utti waaqayyo gooftaan itti dhimma ba'e Phexros fa'a kanaaf namoonni baay'een hojii ergamootaa keessatti odeettan ilaaltan karaa isaan irra darban gaaddidduu isaaniillee jarreen sanarraa akka bu'u isa kana hawwaa turan maaliif inni isaan irra buufate humni kun aaboon kun nuun hin fayyisa jedhanii sabni yeroo sana jiru namani gaaddidduu isaaniitti amani dafqa isaanii nu fayyisa jedhanii amanan
maarrabii isaanii nu fayyisan amanan humnaaf abootii irra jira waan ta'eef waan tokko sitti hima buddeen nyaattee duwwaan du'i uffattee duwwaa miidhagdee biyya lafaa kanarratti duwwaan darbin harka kee ol kaas waan humna ittiin jawwee waraantu humna ittiin lallabdu humna ittiin hojii isaa hojjettu sirraa kaa'u Yesuus. Namoonni baay'een ittiin beekamuudhaaf humna kan argatu warra ittiin beekamuudhaaf dhimma hin kennu Waaqayyo irraa fudhata. Warra ittiin hojii isaa hojjechuu barbaadaniif kenna. Kanaaf egaa Waaqayyo warra tolee jedhaniif humnaaf aboo kana kenna. Duriyeedhaaf hin laatu. Waliin dhooftuuf hin laatu. Aca barbaariif hin laatu. Warra iddoo arganitti gataniif hin kennu Waaqayyo. Warra ittiin nama miidhaniif hin kennu Waaqayyo. Sadaffaa Waaqayyo warra akkamiif humnaaf aboo kenna yoo ta'an warra wangeela lallabuudhaaf dheebuu qabaniif kenna. Dheebuu maaloo gooftaa waan biraan itti hafe toodhuma namni na harkatti fayyi. Tuman deemee waa'ee kee lallabaa oole gabaa keessatti karaa irratti maaloo yaa Waaqayyo warra dhadhii dheebuu qaban nama dheebuu hin qabnetti hin laatu waan bishaan kan kennamu warra dheeboteef buddeen kan kennamu warra quufee miti warra beela'eef ilaan dheebotta hin beelofta taanan dhuguma sinitti namni waldaa dhufeef dhuftu taanan kassaraa jirtu warri dheebuu wayii qabdan garuu Waaqayyo natti dubbata hojii naan hojjeta anis hojii san hojjedha warri jettani barana kan ittiin jawwee jilbeeffachiista. Ameen hin jedhu gaalaan kan ittiin hiyyuma mataa isaa dabaddabdu kan ittiin hidhaa namootaa hiiktu kan ittiin dhukkubsataa si harkatti bashu sagalee baafta waan sagalee kee duukaa hojii hojjeta. Waaqayyo humna isaa sirra kaa'amee warra dheebuu qaban diba Waaqayyo otoon dheebotiin sin dhibu namatti naafuu dhiiste otoo mukkatti buutees dibata namichaa fudhattu yoo dheebuudhaan hinaaffaa gaariidhaan kadhatte gaa Waaqayyo humnaaf aboo kana sii kenna. Kas jedhan guyyaa tokko maalumaaf nu hafuuraa maan baafnu akka keettiraniin gooftaa Yesuusin maalumaaf nu dhukkubsataa fayyifnu innaani inni kun kadhataan soomuudhaan ba'a jedhe. Waaqayyo warra dheebuu qaban beeka. Garaa dheebotu beeka. Garaa fayyina dheebotu. Garaa wangeela lallabuu dheebotu. Garaa raajuu dheebotu. Waaqayyo nama dheebonne takka namatti hin gani. Maali isa keessa yeroo ol deebisa waan ta'eef. Dheebuu qabdus. Dheebottu. Mee dibatarra dheebottu moo faayidaa biyya lafaa argachuuf irra dheebottu. Sagala siniifan amma charchii jirtu eenyaan jettu nan beeka. Garuu waan garaa kee beeka. Dhugumaan hin dheebotta taanan ija diinota kees ija maatii kee duratti si diba Yesuus. Harka kee ol kaasa. Daawitu takka jedhe otuma warri na cunqursan jiranii waan dhimataa koo dhadhaa ejersaa dhibee jedha. Harka kee ol kaafadhu. Fira kee bis diina kee birattis ollaa kee biratti warra si beekus hin beekne biratti Waaqayyo dibata aboo sirra kaa'a. Dibata seexana ijaa ba'u sii laata. Dibata hiyyummaa ijaa ba'u. Dibata rakkina ijaa ba'u. Waaqayyo warra dheebuu qaban irraa ayyaana kana kaayatti. Warra dheebuu qabaniif ayyaana kenna Waaqayyo. Otoon dheebotiin hin dibaman. Namoota dheebuu qaban Waaqayyo kan ayyaana irra kaa'u. Kan hafuura irra kaa'u. Warra dheebuu qaban. Toleedhan gaafa inni walitti qabu. Maal nutti himuuf ilaala. Inni dubbii isaa barachuun dheebotu. Kadhachuun dheebotu. Inni amma nuffee bakka harkatti jedheera. Waldaa dhaquun kadhachuun xoomuun barbaaduun jilbeeffachuun bakka dhaloonni baay'een isaa taajjabaa ta'aa jira. Tuuboosoo Waaqayyo akka nuyi amaamota taanu barbaadu. Misirroo sirrii shan akka taanu barbaadu. Tuuboosoo akka taanu barbaadu. Deeggaraa namaa akka taanu barbaadu. Harka kee ol kaasa. Dhuguma mucaa taate akka namaa mucaa ta'etti aboo Waaqayyo sii kenneen haati tajaajiltee seexana ofuma akka baaftu du'aa ofuma akka qabdu Waaqayyo hin barbaada. Kun hinaaffaa Waaqayyooti. Maqaa Yesuusin aboo kana sii baalaatu Yesuus. Dhugaa isinitti hima dheebodha. Nama isaa ta'uu dheebodha. Hojii isaa hojjechuuf dheebodha. Namoota dheebuu qabanirra Waaqayyo hafuura isaa qaba. Humna isaa qaba. Tom dheebotiin hin jiru. Tom dheebotiin hin jiru. Beelaa nama tokko takka jedhe dhugaa ba'a. Balbala cufadhee beela'ee nan beela'ee jedheen hin jedhe. Nama Waaqayyo nama guddaadha. Dhuguma akkuma Waaqayyo
kadhachaa ture sana biyya xiqqoo bichannaa fedhe addunyaa kanarra nama miila isaa jala taa'ee dubbii kana dhaga'e. Nambeelee jedhee otoo mana cufadhee iyyuu dubartiin wayinee anaani jettee biddeen dhufte beeluu safuunii seete sanoo nan nyaadha osokkostee maali dheedee gaafa nyalaba anaani balbala cufattee kophaa nambeelee ta'oo nyaadhu naan jettee beeluun koo kana miti maayyiin jedhe nan beelee hafuura waaqayyoon beelee nan dheebodhee jedhe waaw akkas taanan iyya keetti fufinaan jette hin beeloftaa beeluun kee dheebuun kee maali nama tokko lama caaluudhaaf dheebotu nama miidhuudhaaf dheebotu in ta'u sin kennu waaqayyo harka kee ol kaasa ittiinan isa jiraas isa du'aas ittiin tajaajila jetta taanaan waaqayyo gooftaan hafuura ittiin akkaati lamxiin qullaa'u akkaati qulleessitu du'aa akka kaaftu du'aa kan siin kaasu hafuura isaa sirra kaa'a Yesuus. Ameen jedhi sii baalaatu hafuura kana. Akkamitti humnaaf aboo kana argatu dheebochuudhaan dheebodha. Sasa arfaffaarra jira of kennuudhaan warra of kennan hin beeka waaqayyo agalgaayee of kenne hin beeka saba of kenne hin beeka mica of kennite hin beeka humna guutuudhaan yaada guutuudhaan warra of kennan diba malee waaqayyo taraa akkasumatti hin dibu maal hojii dhabee warra of kennan diba waaqayyo dibata kana fudhachuudhaaf hafuura kana fudhachuudhaaf humna kana fudhachuudhaaf of kennuun keenya murteessaa fayyuudhaaf of kennuun murteessaa dhageessani deemtee hojii waaqayyo hojjechuudhaaf of kennuun murteessaa lallabuuf of kennuun gargari faarfachuuf tajaajiluuf waldaa dhufuun of kennuun isaan kun gargari of kennuun waan biraa lallabuuf tajaajiluun waan biraa namoonni of hin kennine yeroof tajaajilanii yeroo booda keessaa galu warra of kennan garuu yoo achittis du'an yoo achittis jiraatan achuma keessa jiraatu of kennan gaa erga keessaas yaa waaqayyo sitti of kenneedha akka jaallatte na godheedhaame inni kun kanata guddaadha akka jaallate nu goonaan waaqayyo nurra kaa'ama warraanaaf of kennan jedheera duuka buutuu ta'uuyyuu kan danda'an yoo lubbuu isaa naa kenne amma namoonni baay'een lubbuu isaanii seexanatti gurguraa jiru namatti gurgurachaa jiru lubbuu keenya gooftattaa kennu kennadhaadha warra of kenne barbaada waan of kennanii dhufan duuka buutu tole maal jetta ammoo humnaaf aboo sii kenna iyyi deemtee seexana baaf tole haleluuyaa dhaqxanii du'aa naa kaaftu tole du'aa isaa awwaalaa duwwaan seenaa jiraatti kan du'e meeqa kan waaqeffannaa dadhabe du'aadha bakka kadhata kan dadhabe du'aadha du'aarraan gargar hin jiru kan waaqa hin beekne du'aadha gaafatti lallabdu garuu in fayya hafuurri isaa in fayya keessi isaa ilaa dhaggeeffadhu ergaa kana sii dubbadha namoonni du'aan sin hin ka'u jirtu namni asin jiru hin galle du'aa siin kaasa waaqash si barraada ilaa kana ilaa dinqiidha miti kun waanni du'aan siin kaasa yoo natti of kennite du'aan siin kaasa du'aa mana kee du'aa hafuura kee du'aa biyyaa waaqayyo karaa kee hin kaasa du'aa ittiin kaasuudhaaf bu'amaa jira miraakilii guddaan addunyaa kanarratti du'aan ka'uudha gooftaan du'aa kaasee argisiiseera dhaqaa du'aa kaaseen phaawulos du'aa kaaseen isuma fooniyyuu phexros du'aa kaaseen eegas immoo lakkoofsa qabu hin barroofne malee arras lallaba keenya nama meeqatu hafuurri isaa hara'ee fayyee mana waaqaa dhufe nama meeqatu akka du'a keessa jiru of argee du'a keessaa ka'ee waaqayyoo waaqessuu jalqabe akka du'een tureedhe siifan kadhannaa keessaniin du'aan amma ka'utti faarfannaa keetiin du'aan amma ka'utti lallabni kee nama ajjeesu isa du'e hin kaasa nikali jechi isaa nama ajjeesa saayikooloojii nama ajjeesa ilaa siifan kadhadha kadhannaa nati kadhattu warra du'e du'aa kaasu jireenyati jiraattu lallabnati lallabtu maqaan Yesuus humnaaf aboo kanarraa kan kee du'aa siinaa kaasu Yesuus lallaba nama sanaatiin an fayye kadhannaa nama sanaatiin an fayye hamma siin jedhanitti waan aboof humna siilaa ta'ee mee galateeffadhaa waaqayyoodhaan
warra of kennan waaqayyo warra of kennanitti dhimma ba'a. Fixaan jira of kennaa. waaqayyo laggamtuun jaallatu. Hin laggaminaa waaqeffannaatti, hin laggaminaa kadhachuutti, hin laggaminaa mana waaqayyo dhufuutti. Too yeroo qabdanii yeroo keessa seexanni hin nyaatin. Warra of kennan bara keessatti gateen beeku hin baata. Nama of kenneef nama of hin kennine mirmaraa isaatiin adda baasee beeka. Isa omtuu shawwadu Kiristoosin wanti jala miliqu hin jiru. Warra garaa duukaa deemanii fi warra of kennan adda baasee beeka. Warri of hin kennine gaafa buddeen namamu ni ganu. Warri of hin kennine gaafa fuula namaa arganii badu. Postorii namaatu wari'a waldaa keessa. Warri of hin kennine waaqessuun itti cima, tajaajiluun itti cima. Guyyaa rakkinaatti iddoo gadhiisu. Warri of kennan garuu yoo guddatanis achuma, yoo xiqqaatanis achuma. Kana jechuun mana isaa keessa jiru. Waaqa of kennan qaba. Of kennu inni jedhu kuni lubbuu keessi gaafata. Waan salphaan seenaa. Anaaf dhaxxanii duutuu jechaa ture gooftaan bakka. Anaaf duutu. Meenyu dhaqee haa duutu. Nama of kenne du'a bakka. Namni of hin kenne hin du'u. Baqata. Anaaf deemtanii duutu bakka. Kan of kenne dhaqa. Wataaddarri dirree waraanaa kan ba'uuf ijaa of kennee. Yoon galees yoon du'es jedhee ba'eera waan ta'eef of kenne. Wataaddaran ta'a jedhee waan ta'eef wataaddara ta'e hin dhaqe yoo jiraate soo dhiyoos of kenne. Kiristaan of hin kennine taanaan balaa qaba jireenyi isaa. Waaqayyoo isa wajjin jiraachuu isaa shakkii. Kanaaf firoota koo humnaaf aboo kan isinii kennuu barbaade Waaqayyo. Kanaaf natti of kennaa eebuu qabaadhaa nuun jechaa jira. Waamicha si waamitta manaa isiniin jechaa jira. Kanaaf warri humnaaf aboo argatan kun maal godhu yoo jettan isa jalqabaa wangeela mootummaa Waaqayyo lallabu. Warri maal argatan waa'ee isaanii lallaban Kiristoosin lallabu. As deeman Kiristoos, gama dhaqan Kiristoos, lafa ta'anitti Kiristoos lallabuu warri barbaadan mina duuka. Dhugaadhaa hin lallabdaa maqaa gooftaa Yesuusin humnaaf aboo kana siif haa laatu. Siif haa laatu. Fudhadhu siif haa laatu. Siif haa laatu. Siif haa laatu. Waaqayyo warra ameen jedhee maqaa Yesuusin irratti raaraa. Irratti raaraawwan. Irratti raaraawwan. Merga kee ol kaasii naaf ta'eera jedha. Siif ta'a ameen. Mee galateeffadhu cimcabaa fudhadhu. Warri humnaaf aboo fudhatan kun ni lallabu. Kiristoos hin lallabu. Bara gadheettis Kiristoos hin lallabu. Bara gaariittis Kiristoos hin lallabu. Yoo ol bu'an Kiristoosin, yoo gabbaan Kiristoosin, yoo ol galan Kiristoosin lallabu yeroo jireenyi isaanii Kiristoos, faarfannaa isaanii Kiristoos, manni isaanii Kiristoos hin lallabu. Mootummaa Waaqayyoo lallabu warri aboo kana fudhatan. Danda'anii waan lafarraan lallaban, tolkolleen lallaban, danda'anii waanuma aduu gadiidhu waan laalan, waan samiititti mul'ata. Hafuura samii keessa jira, mul'ata waaqarraa keessa jira. Hafuura biyya lafaa si tuffachiisee biyya waaqarraa si hawwisiisu, biyya waaqarraa si agarsiisu, biyya waaqarraa si lallabsiisu. Waaqayyo galgaluma kana sirraa gaafamee jedhe. Gaafa humni kun sirra dhufu kolkollee sitti mul'atu, ulfina sitti mul'atu. Warra humnaaf aboo kana fudhatan Waaqayyo mootummaa isaa ittiin bal'isa. Hin amantaa? Sagalee tokko naa dhufu. Waaqayyo suma sababeeffatee lubbuu danuu walitti qaba. Warri sinii galee duwwaan ameen jedhe. Fira keessa ilaalee dhufa, ollaa keessa ilaalee dhufa. Warra hin beekne waa'ee kee iyyaafatanii dawwalanii gara kee dhufu. Maal ennaan Kiristoos hin lallabdi jedhanii, Kiristoos hin lallaba jedhanii. Warri kana booda waan dachee lallabdu galuuf jirti. Warri Kiristoos lallaban garuu iddoo argatu. Kiristoos lallabuu keetiin lubbuu baay'ee gara mootummaa Waaqaa dhufa. Argatu ol kaasiiti akkas jedhe Kiristoos narraan hin lallabama jedha. Kiristoos hin lallaba jedhame. Siif haa taasisu ameen.
argitanii Filiphos gaafa Kiristoos hin lallabu hidhaa namoota baay'eetu cirame. Waldaa keessatti otoo Kiristoos lallabame seexanni hin taa'u, dhukkubni hin taa'u, dhukkuba isinitti hima, du'aan hin taa'u. Amma Kiristoos dhiibameetu kallattii biraatiin waan biraan lallabamaa jira waldaa keessatti. Kanarraa kan ulfinni Waaqayyo waldaa keessaa, waldaa baay'ee keessaa hir'atee waldaan akkasumatti duwwaa ta'a. Warra ulfinni Waaqayyo gidduu jiru immoo abee yaa jecha isaanii irratti. Abee waan baay'ee irratti dubbatu. Garuu waa tokko sitti sirratti dubbachuu miti. Boolla toosii qopheessanii warri Kiristoos hin lallabdan irra utaaltanii ganaa lallabdu deemtu. Hin lallabda Kiristoosin. Manni kee ola deema hin lallabda Kiristoosin. Yaa Waaqayyo warra si lallabuudhaaf fedhii qaban mana isaaniitti bakkeetti yuunivarsiitiitti karaa irratti gabaa keessatti waa'ee kee warra lallabuuf jiran ibidda kee humna kee irra kaash. Humna gararraa irra kaash. Eebba gararraa irra kaash. Waaqayyo dhugaadha namoota baay'ee keessan karuma keessan lubbuu danuu fida Yesuus. Bakka gaafa Kiristoos lallabamu namni bakka Kiristoos lallabamu dhufa. Bakka Kiristoos lallabamutti wal ga'a. Haleluuyaa. Hawwatamtuu ta'uu yoo barbaadde, barbaadamaa ta'uu yoo barbaadde Kiristoosin lafaa kaas, wangeela kee lafaa kaas. Gaafa sana lafa duwwaa irratti baatee milkoofte. Sumaa waldaa dhaaba Yesuus. Jaldu duwwaa of hin eegin. Waaqayyo sumaan hojii hojjetaame. Mee Kiristoosin nan lallaba jedhame. Siifaa taasisu ameen. Gaafa waa'ee isaa lallabdu inni immoo waa'ee kee lallaba. Ilaa nama koo siin jedha. Ilaa mucaa koo kan inni himmatti bahu. Isa tuttee of eeggadhu jedhaan maqaa Yesuusin arraa kaasee jireenyi kee arrabni kee Kiristoos duwwaa lallabu. Mootummaa Waaqayyoo alabsaniif isaan waan obbeessisaa dibata narra jira humna narra jira anaa seexanatti hin ba'a anatu kana godhe jedhame dhaqaa kana obbeessisaa hin jenne dhaqaa mootummaa Waaqaa lallabaa. Warri humni faafoon irra dhufe Kiristoosin lallabu. Salammaffaa warra dhukkubsatan fayyisu. Maaliin jedhe? Warra kam? Dhukkuba foonii caalaa dhukkuba hafuura cimaa dhabeettu. Dhukkuba foonii carraa argattee kiniinii si fayyisa. Yaalii argattee fayyuu dandeessa. Gogaa cite si hodhanii ji'a 2-3 bichaa si madaa'uu danda'a. Isaa booda carraa fayyuu argatta. Miidhama hafuuraa garuu warra lallabantu fayyisa. Warra dhugaan dibata Waaqayyo isaan irra jirutu fayyisa. Madaaqee foonii sabakkee kana carraa hospitaala adda addaa deemtee fayyuu argachuu dandeessa. Dhageessanii? Dhukkubni hafuuraa garuu baay'ee ulfaataadha. Namni hafuuraan dhukkubsatee jennaan carraa mootummaa Waaqayyoo galuu baay'ee isaaf dhiphaadha. Hafuurri isaa dhibamaadha waan ta'eef dhibamaan qooda qabu achi warra fayye qooda qaba. Nama fayyi agalgaa'ii fayyi amanaa fayyi. Kanaaf warra dhukkubsataniif fayyina akka taatuuf waan dhaaboo sii kennu. Humna sii kennu. Nama baay'ee biizinasii isaa dhukkuba qabu. Gaa'illi isaa dhukkuba qabu. Tajaajilli isaa dhukkuba qabu. Hin adeema malee uffata. Amma warri gooftaan qabne jireenya gaarii jiraatu bakkeedhaan. Garuu dhukkuba dhokkataa firri hin argineef baay'ee jira keessa isaanii. Hin amantaa? Akka jedhe Waaqa. Warra dhukkubsatanin karaa kee fayyisa jedhe Waaqesh. Hin amantaa? Warra naman warra amanan immoo waldaa keessa taa'anii okkolan. Fudhadhu na harka ergaa kana. Siinan nama fayyisa jedha Waaqesh. Merga kee raasi waan nanaan nama fayyisa jedha raasa. Hin amantaa? Waaqayyo warra tajaajila isaanii nama fayyisan nuu dibika. Ayyaana kee irra kaa'i. Dibata kee irra kaa'i. Waaqayyo kennaa kan nuu kennuuf ittiin nama cabsuudhaaf odoo hin taane ittiin nama fayyisuuf. Raajummaan nuuf ittiin akka fayyituuf. Lallabni lallabamu ittiin akka fayyituuf. Amma namni baay'een dhukkuba qabdu namni sin hin argu. Dhukkuba isa namni argu mana yaalaa dhaqisiin jedhee si jajjabeessa. Yookiin dhaqii siifaa callee jedhee gara waldaatti si jajjabeessa. Dhukkuba hafuuraa nama hafuuratu arga. Dhukkuba hafuuraa hafuura qulqulluutu namatti agarsiisa. Namni baay'een kadhannaa dadhabe dhukkubsatee jira. Dubbii Waaqayyo dubbifachuu dadhabe dhaggeeffachuu dadhabe dhukkubsatee jira. Namni jireenya hafuura isaa okkolu yeroo hundumaa gadi deema malee ol hin deemu. Lissaanni isaa hin qannas, kadhannaa isaa hin qannas, ameen isaa qannasaa deema. Ameen hin jedhu yeroo biyyi fayyu inni fayyachuma ta'a. Dhukkubsateera waan ta'eef harka kee ol kaase. Agalgaa'in dhukkubsate fuuldura kanan taa'u xiqqii wayii ta'a harka kee ol kaase. Maqaa Yesuusin dhukkubatti akka dhaloota fayyistu waan barana si haa dhibu.
siyaadibu Yesuus akka warra dhukkubsatan fayyisa maali wangeelaan qoricha nutti kenneera qoricha harka koo harka keessan jira isin akka jira qorichi na harka jira jedhame nan dubbadhaa jedha nan kadhadhaa jedha nan lallabaa dhaloonni fayyu jedha siifaa godhu Waaqash as keessa ila lallaba kana namni sadi argamnaan ani milkaa'eera Waaqayyo afaanan si godhadha jedhala ila miila si godhadha Waaqash jecha afaan kee keessa ba'uun nama fayyisa warra kufanan lafaa kaasa warra badanan barbaada warra haalli gateen lafaa kaasa siinan dhimma baadedha Waaqash eenyu bakka sagalee kana fidaa jiru hin beeknu makataalaa dootsaa kiraadia sasadaffaaf isa dhumaan sittima Waaqayyo humnaaf aboo gaafa sii kennu hojii seexanaa akka diigduuf bakka hojii seexanaa diiguuf sii kennu dhaqaa seexana baasaa jedhe sa xaxamaa sana sa sammuu namaa jallisu sa namaaf nama walitti naqu sa biyyaaf biyya walitti naqu sa kutaaf afaaniin namni akka wal qoodu godhu isa akka namniif waldaan akka wal irratti godhu ka'u kan godhu isa kanarratti Waaqayyo humnaaf aboo nuu kenna maaliif amma humnaaf aboo Waaqayyo nurra kaayuu nurraa fudhatamaa jira beektu kutaatti deebine gandatti deebine wal qoodutti deebine wal jibbuutti deebine fidias ankoo nuun jechaa jira kaa deebise warra of qopheessitan waan ittiin karoora diinaa diigdan waan ittiin pilaanii seexanaa karaatti hambistan Waaqayyo barana fuudheetuma sii laata ila ameen hin jettuure waan ittiin seexana duwwaa gootu sii laata Yesuus amma gaafa si argan iyyanii biyyaa baanitti nutti dhuftee amma jedhanitti Waaqayyo dibatuma seexana waraanu sii baala maal ameen jedhe dibata budaa waraanu ila maali dhugaa Waaqa budaan na nyaate jettee galaa dhuftaa beente lakki afurri gaafa si argu hamma iyyee waraanamee lafa dha'utti ija kee baachuu akka hin dandeenyetti Waaqayyo dibataan si adibu dibata budaa waraanu sii baaken dibata jawwee waraanu sii baaken harka keeraasi dibanni Waaqayyoon irra jira jedhiraach kanaa booda sodaachisaa jiraatta kanaa booda ari'aa jiraatta humnaaf aboo waan sii laate kun marrataa waraana biyyaan baatu biyyaa baaftaaf mee ameen jedha gaafa humni kun sirra dhufe seexanaaf harta miti seexana aarsita hafuura si golgoleessuu ba'e dibata waan sii laatu kanaan golgoleessita ameen sii baata'u mana keetu karaa kee fayya biyya keetu karaa kee fayya nama kufee karaa kee fayya warri na ilaalata jettu duwwaan ameen dhugaa Waaqayyo isinitti hima of qopheessaa afurri Waaqayyo humna sinirra dhufa sin ergata Waaqash 666 irratti si dhiba jalloota irratti si dhiba dhukkuba irratti si dhiba marrataa irratti si dhiba kana meen hin jenne maal ameen jetta dhugaa Waaqa si adibu Yesuus dibamnaa seexana irratti dibamnaan hiyyummaa irratti dibamnaan kaanserii irratti dibamnaan HIV irratti dibamnaan du'aa kaasuu irratti dibamnaan maraataa fayyisuu irratti dibamnaan duudaa dhageessisuu irratti Waaqayyo si adibu si'a raabaataa diyaaboo dibamuun kee erga namne hiyyeessaaf Waaqayyo barana dibee si haqaasu rakkattootaaf dibee si haqaasu warra mana hin qabne warra mana hin qabneef dibee si haqaasu warra qoricha hin qabneef dibee si haqaasu meeyyiti ameen raalabaa diinamaaya heelaarraa diinamaaya qodaa seexanaa hin taa'u waldaa keessa tolu hin jirru raadaalaa dibaaya priiteenee beeteenee mokraada waan ittiin qodaa seexanaa caccabsita sinii laata Yesuus dhugaa Waaqayyo ameen jedhe izo eenyutu dubarri lallabdu jedhe eenyutu dhiirra baluun lallabu jedhe waamicha duwwaa qabaadhu Waaqayyo humna ittiin seexana baaftu sii laata humna ittiin dhukkubsataa kadhattee dhukkubsataan si harkatti fayyu sii laata humna ittiin addunyaa irratti barbaadamtu sii laata humna ittiin jalloota gidduudhaa guddattu sii laata humna ittiin faarfattu sii laata humna ittiin waldaa keessa jiraattu sii laata Waaqayyo warra ameen jedhee humna kee ayyaana kee hafuura kee irratti naa dhangalaas haleluuyaa guyyaa tokko kophaa isaan tajaajila kophaadhuma isaan raajii ta'e Museen haa ta'u malee gaaf tokkotti cime
gaafatti cimu Museen namaan gorsa gaafate maalan godha jedhe bakka natti cimeera saba kana kophaa kottaa iluu geggeessuu hin danda'u gaafa jedhu maaliifi namoota filadhuuti kennaa sirra jiru kun sheeritti haa ta'u isaanis alallabanii araajanii gaafa jedhame gorsi kennamuuf tole jedhee namoota qopheesse Waaqayyo immoo akkasittiin jedhe erga namoota qopheeffattee hafuura sirra jiru kanan namootatti daddabarsa jedhe Waaqesh namoota 70 kan ta'an hafuura Musee irra jiru sana hin fudhatan isaan booda bakka jiranitti isaan Musee bira iyyuu hin jiraniin bakka jiran keessatti hafuurri gaafa irra dhufu bakka jiran sanatti raajii dubbachuu jalqaban isaan booda itti Musee duwwaan raajii dubbata akkamitti dubbattu Musee malee namni raajii dubbachuu danda'u hin jiru jennaan gaafa Musee bira oduu akkasii Museetti himanii Musee jedhan namoonni si duukaa kaanii raajii wayii dubbachaa jiru isaan dhoowwinee isaanii irratti kaaneennan maaliif dhoowwitanii otoo Israa'el muluunuu raajii ta'e natti tolaa jedhe waaw dhugaa natti tola siifan kadha Waaqayyo barana afaanuma si haa godhatu warra karaarraa bade karaa kee karaatti haa deebisu warra mana isaatii bade Waaqayyo mana isaatti karaa kee warra dhukkubsatan karaa kee barbaadee haa fayyisu Yesuus merga kee ol kaasu warri dheeboo akkasii qabaattan Waaqayyo namoota kana naa dibsu ayyaana kee irratti dhangalaas raalaa daalaa baadiyaa ol jedhii dhaabadhu Waaqayyoom naaf aboo naa laateera jedha naaf laateera jedha